Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyoota hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufaa guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo sin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kanas sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan galumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon keenya guyyaa hundayyuu jechuudha oolmaa sharafaati waan ta'eef odeeffannoo oolmaa sharafaati jechuudha. Salphumatti biyyoota fakkeenyaaf itoo bilaak maarkeetti biyyoota 20 sana keessa biyya tokko yoo jiraattan bisanan jiree kanaan baay'ifattanii birrii ergattan guyyaa har'aa baruun yookaan irra gahuun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa immoo karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Kan birrii tokko saantiba 20 saantiba 30 qannasee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan qannasee jira jechuudha. Kan hin qannasne birrii Yemenii fi birrii Paakistaan qofaa jechaadha. Isaan akkasuma birrii Yemenii birrii Paakistaan yoo dabalan yookaan ji'aatti dabaluu yookaan ji'aatti hir'isuu akkasuma jechuudha. Birriin Paakistaan birrii Yemen biroota hunda keessa godhu xiqqoo waan taateef isaan kun akkasuma jechuudha. Yeroo hundayyuu baay'een dabalanis yoo dabalanis yookaan saantiba wayii dabaluu yoo hir'isanis yookaan saantiba wayii hir'isuu jechuudha. Birriin Paakistaaniif birrii Yemen jechuudha. Sarraan kana hafee garuu guyyaa har'aa biyyoonni hundumtuu biyyoonni 18 qannasanii jiru jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma beekamu guyyaa hundayyuu baankii garaa garaatiin qabadee dhufa. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa baankii Oromiyaatii jechuudha. Guyyaa har'aa immoo baankii Hawaashiin jechaadha. Dheengadda immoo baankii daldala Itoophiyaatiin qabadee dhufee jira jechuudha. Baankiidhaan naqa qajaraa jechuudha. Guyyaa hunda baankii tokko qabadeen dhufu jechuudha. Qaqqajaree tanaan qabadee dhufa jechuudha. Amma salphumatti oduun baasu Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 58 akkasuma immoo Ameerikaan doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Hawaashiin jechaadha. Birrii 100 fi birrii 33 fi saantiba 65 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 17 fi saantiba 95 akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashiin birrii 87 fi saantiba 20 jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 5 fi saantiba 56 kan itti aanu Hoomarri haalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 17 fi saantiba 39 kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 64 akkasuma Duubaay dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Hawaashiin birrii 32 fi saantiba 85 kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 79 akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashiin birrii 32 fi saantiba 16 kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 25 fi saantiba 92 kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 25 fi saantiba 87 kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 40 kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 38 paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan
birrii 200 fi birrii 20 fi saantiba 89. Akkasuma immoo paawundi sterlingii tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 80 fi saantiba 43. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 89 fi saantiba 52. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Hawaashiin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 52 fi saantiba 97. Kan itti aanu Swiss firaankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 3 fi saantiba 51. Koronnaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 98. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 02. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 24. Yemen riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Kan itti aanu Israa'el sheekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 60. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Kan itti aanu Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 87 sharafachaa oolanii jiru yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Hawaashiin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Gabaabumatti akkuma jedhe karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com guyyaa har'aa baay'ee qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com biyyoota 20 keessa akkuma jedhe birrii biyya lama qofaa jechuudha kan akka kaleechetti jiru jechuudha. Birrii Yemenii fi birrii Paakistaan qofa malee biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu immoo warroonni mana madabii jirtan diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beeruut yookaan Libneen irree birrii biyya sanaa miti jechuudha. Birriin biyya sanaa paawundii jedhama. Kan Beeruut yookaan kan Libneenii birriin biyya sanaa paawundii jedhama. Isinillee paawundii otoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Paawundiin biyya sanaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Fakkeenya birrii Yemen 0 saantiba 66 jechuudha. Guyyaa har'aa ganaa birrii Itoophiyaa ta'uudhaaf ganaa hin hanqataa jechuudha. Saantiboota wayii hin hanqataa jechuudha. Akkasuma immoo Paakistaanii yoo fudhanne 0 saantiba 56 jechuudha. Birriin Paakistaanii irra birrii Itoophiyaa guutuudhaaf ganaa saantiba 44 barbaada jechuudha. Kanaafuu salphumatti birriin biyya sanaa xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii fi akka birrii Yemenii jechuudha. Birriin Beeruut yookaan Libneenii. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Birrii biyya sanaa osoo hin taane warroonni mana madabii jirtan doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'eetu jira jechuudha. Asirratti doolaarii 3 maqaadhee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Isa keessa immoo salphumatti kas fudhattanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Gabaabumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan Libneen irree Libneen jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan diinaara fudhattu, warroonni mana madabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenya guyyaa har'a Ameerikaan doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 58 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin yoo hergattan baankota keessa immoo baankii Hawaashii yoo hergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut yookaan Libneenii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 33 fi saantiba 65 herreeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Joordaan immoo warroonni ala jirtan diinaara fudhachuu maltu jechuudha. Garuu dhaabbataan jechuudha. Warroonni mana madabii keessa jiranii Ameerikaa doolaarii fudhatu jechuudha. Akkuma jedhe Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Olii galteen kan ejensoota biyya keenyaa fi kan biyya sanii maalii fi diinaara biyya sanaa miti doolaariidha jechuudha. Warroonni ala jirtan immoo tarii diinaara fudhachuu maltu hin beeku jechuudha. Warroota ala jirtan
dinaara yoo fudhatan hin beeku dinaara ta'e fudhatanii dinaara isan dura jiran irra eeggattu jechaadha isin. Garuu beekamaa isaa jechuudha warroonni mana malee jirtan Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Akkasumas akkuma jedhe Beerut yookaan Libnaan irra Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kan fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.